Ani isaaf ta'e inni anaaf ta'eera. Minaa gabbaachuu. Inni bahee lakki miidiyaa kanarraa cuucee miidiyaa kanaa faana yaa wacuu barbaaddan tanan inni sin faana wacu ani yooman isinitti aannasu miti anaayyuu yoom nageecha nangeenne baranayyuu anattuu bare jechuun ni hanqattanii bara ana takkittiitu feemasii jedhamtanii hunda keessanii miidiyaa kana sameera dhiifama. Miidiyaa kana hunda keessan inaaffaanaaf qabdaniif jibbanaaf qabdaniif maaliif na itti inaaftan beektanii ani Sumayyaan islaamummaan durallee intala heerumtee baate miti. Intala kabajaadhaan maatii kabajaarraa ganda kabajaarraa baheetiniin warra kabajaatti itti dhaqeedha. Aniin jechuudha. Ittaansuudhaan dammoo nama ani duraan heerumee yookaan kudhan hiikee yookaan dammoo viidiyoo minaamina qullaa alaa qabu miti. Yeroon kufurummaa keessa yerullee adaba hin qaba. Mikinaatum maatii adaba qabutu na guddise waan ta'eef jechuudha. Ergan islaamummaatti dhufeemoo of sattaree qaama kii of sattaree afaan kii of sattaree gadi taa'ee islaamummaa baradhe. Isinii galee barachaan jirallee ammallee jechuudha. Ani akka kan keessaan feemasii faana miseenjiraaf iimoo keessa oolee qaama koo sawwaree ittiin ergu dubartii akkasiis miti islaamummaafis naaf hin eeyyamtu. Warroonni akkasii walirra dubbachuu yoo barbaadden Sumayyaan intala islaamati malee intala baalagees miti intala gandaatis miti intala islaamati malee jechuudha. Kanaaf jecha anii fi isin nuti waliin madaallu macheem annin maxaaxaniif waa'uma tokko irrattu jechuudha warroonni akkasii. Kanumaaf jecha bootaa keessan beektanii yoo dubbattanii irra bareedduudha. Yoo bootaa keessan hin beekne immoo bakka isin hin nyaannin hin hooqqatinaa. Jechuun isin hafa waa baay'eetu isin hafa waan ta'eef jechuudha ana biraa ga'uudha. Isin yoo tarkaanfii takka tarkaanfattan ani tarkaanfii 5-6 tarkaanfadha. Hanga kana gareetti galii baradhu miseenjara keessa teettee hin janajjanin. Teettetiin naman hamatiin teettetiin gandaan waliin qoodin calii islaamummaa waan si barsiistu baradhu gandummaa bar ximbiidha. La'innahu rabbiin kan nu uume gosummaa akka nuti wal beeknuuf malee akka gandaan wal qoodnuuf miti. Miti gandaan wal qooduu mitiitinii. Osoo afaan adda addaaf saboota adda addaa taane nuti laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah erga jenne nuti hundi kennayyuu islaama obbolaadha tokkodha. Anga deebi'eellee isin hin hamadhu. Anga deebi'eellee isin hin arrabsu. Isinii galee mikinaatuun bootan kiyyaaf keessan gargari. Ani gaara gubbaan jira isin gaara jala jirtanii jechuudha. Waan gaara jala jirtaniif jecha gaara jala dhaabbattanii as yoonatti lallabbuurra gaara san ol ba'uudhaaf tarkaanfadhaa adeemaa luka keessan ol kaasaa. Isinii galee angaara sanirraa isinitti gadi bu'uu hin danda'u. Isin ol koottaa ol kaa'a malee jechuudha. Bakka namaa gahuuf hanga namaa ta'a dur. Gaafa sana anarraa dubbatuu dandeettan. Maaliif an akka kan keessa feemasoota duuka miseenjara keessa ooluun dide? Mee Sumayyaan yeruma kiristaanummaa keessa jirtu dhiirri kamuu na janajjaneera Sumayyaan suuraa kana na biraa qabde kan jedhu fidaa maxxansaa. Isinii galee ani gaafa sana isinin badhaasa jechuudha. Duras kabajaan qaba. Ganda kabajaarraa hin bahe maatii kabajaarraa hin bahe ammas nan kabajame akkamittan kabajame alhamdulillah islaamummaan kabajanatti horte na sattarte takka. Lammaffaa kanan itti dhaqellee gandin itti dhaqellee jaarsin itti horumellee kan adaba qabu. Isinii galee ka kabaja qabu. Koolasaa jala na kaayata. Malee anaan osoo qabu isin cuucewwan isinii galee harfiiyyuu kan hin beekne ka feemasa duuka miseenjara keessa ooltu faana dhufee isin faana naasa'u isinii galee yeroo qaba yeroo qabu itti fayyadama. Anattuu hin hanqannee anattuu ni hanqattanii anattuu hin baay'anne isatti isin dabarsuu hin danda'u. Mikinaatu waan jabaan of duubaa qaba wannan tamaammaneen of duubaa qaba. Isinii galee ka leenca qabu maali? Adurreen sodaatu ka hantuuta sodaatu. Leenci immoo tisiisaa gad deebi'ee boota deebiitti hin kennu. Dandeettii humna abbaa manaa kiyyaa maqaasaa dhooftanii dubbattan isin qabdan. Dandeettii haadhaaf abbaa kiyyallee qabattanii dubbattan hin qabdan. La'innahu haati tiyya ila laale abbaan kiyya asirratti abbaan kiyya osoo hin fuudhe warroonni umriin asirratti fixxanii nama arrabsitan kuni wallahi jaartii isaanii taatanii. Haadha tiyya yoo argitan dammoo haati tiyya bishaan tan waa'uma okaa waggaa 5 ja'an isin caaltedha. Isinii galee nama beeku beekaadhaaf abbaan kiyya bishaan lagaa fakkaatan. Kanaaf jecha hunda keessanuu yoo barbaachisaa ta'e isiniif hin dhaga'u nama kabajaan na haasa'e kabajaanan isinitti haasa'a. Nama kabajaan natti naasofne isteeppiin kiyyaaf keessan tokko miti. Hanga kana zuumitti galii baradhu.
naman arrabsin nama namatin shira fuutetini namarratti xaxuudhaaf deemtu maal gooti beektaa shirri sun xalafee sumatu itti kufa albeen abbaan qare abbaa qalee sana ofuma keessanii qarattanii kaatanii ofuma keessanii wal qaltan kanallee booda ofuma keessaniillee walitti deebitanii sagaleef suura wal biraa qabda wal biraa haqaa sinii galee walin awwaaxaatanii shira nama tokkorratti xaxeettanii guruuppii hidhattanii akka gandaatitti garuu ganda bakkan buutan la'innahu namni tokko fakkeenya yoo shawaa fudhanne beekaa qabna wallaggaa yoo fudhanne beekaa qabna arsii yoo fudhanne beekaa hayyuu qabna hundi keessanuu ganda bakkan buutan namuu ganda irraa dhalate qaba anis gandan irraa dhaladhen qaba ganda kabajamaa ganda jaalatamaa ganda sihiin osoo hin ta'an isiniidhaan nama waamurraa hin bahi akka gandaatittis kanan itti dhaqellee ganda kabajamaa ganda jaalatamaa ganda quraana haffazi isinii galee ganda san itti naqe maatiin irraa bahellee maatii kabajamaa maatii jaalatamaa maatiin itti dhaqellee hanga abbaa lamaa sadii maatii sheekatti naqe isinii galee jaarsa sheekatti naqe malee ani bakka isin ooltan hin oolu annin maxaaxanin kanaaf jecha an gaddeebii isinis hin arrabsu na arrabsuu keessaniif galatoomaa namni haadha fi abbaa kan koo arrabsitan dammoo ila hange isaan dhiifama isinii godhanitti maatiin kiyya dhiifama hange isinii godhanitti wallaahi dhiifama saniin argattanii maatii nagaan mana keessa taa'u arrabsitanii wallaahi namni haadha kiyya xuuxan isinitti nima namni abbaa kiyya xuuxan osoo sababa kiyyaa tajannata galtan taate wallaahi isiniif hin dhiisu isinii galee sababa kiyyaa sababan ani dhiifama isiniif godhuuf osoo tajannata argattan taate isinin beeku guyyaa qiyaamaa isin gaafata namni haadhaaf abbaa kiyya xuuxan jechuudha sumayyaan dammoo jechoota xuxullee wantoota akkasiiti miidiyaa kanarratti hin aartuedha sababa daawatiif yoo ta'e dammoo an duubatti hin deebu tarkaanfiin kiyya isin takka yoo tarkaanfattan ani 5 fi 6 tarkaanfadha waan ta'eef jechuudha haraa akkan jabaadhu nagootan bismaarri gaafa mataa gadi rukutamtu jabaataa deemti mitiire isin akkuma kaataniin anillee jabaataa deema laala isinii galee waa tokko na godhuu hin dandeettan isin yootiin fakkeenya ramadaana keessan isinii kaasa isin ani quban qaba miseenjara ooltanii shira yoo narrattiin isin xaxaa ooltan an taraawwiin salaatee gala an leelli salaatee gala isimmoo miseenjaruma keessa shira narratti xaxaa turtan ramadaana keessa zambiin irraa guurrachaa turtan isinii galee amma moo osoo narratti shira yaaddu amma na barumsaan oolee gala isinii galee bakka keerii qabdu bakka nafsiyaatiyaaf lubbuutiyaaf waa itti baradhu waa itti argadhuun oolee gala isinoo maal oolaa galtani zambiin irraa guuraa walitti mari'ataa anarratti mari'ataa shira yaadaa ooltani kanaaf jecha dhugaanni qallatti malee hin cittu kanumaafi xaxaan isin xaxxan isinuma deebi'ee xaxeera of eeggadhaa namatti isin bu'inaa jalqaba namatti bu'uun dura waan namaa dubbatuun dura eenyummaa namaa nama beekaa namni nama beeku osoo nama madaalee dubbatee haa ta'u sumayyaa hanga har'aatti dhiira wajjin akkana taateettan argitaniin beektan sumayyaa haqa namaa fudhatteettan argitaniin beektan isinii galee hanga har'aatti qaamanis haa ta'u miidiyaa irratti kara biraatiin akka hiriyaatti fakkaattanii natti dhiyaattanii waanarraa dhabdanii kaanan jireenya kiyya keessa seenuudhaan waan kara itti seentan dhabdanii ennaan amma kana xaxattan bar nama isiniin kun abbaa manaa kiyyaatti barreessee abbaan manaa kiyya salaama isinii deebisuu dideedha bar feesbuukiif tooktikiin taana ergaraa bar quban qaba nin beeka bar abbaan manaa kee ni boona duuba nama godhee si faana haasaa ari'an akka keetii kan yoo boonellee ana qaba ni boona wal beekna hundi keetii ilaala daangaan tarinaa innii fi isin attin maxaaxanum humaanuu inni nama beekaa nama barataadha isinii galee nama waan beekne miti kanaaf nama beekaa waan ta'eef amaanaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam jabeessee jaartii ofii akkana jabeessaa jira kanaaf amaanaa islaamni irra kaa'e intala kana amaanaa jedhee itti kenne kanaaf jabeessaa jira kanaaf nama akkana argachuudhaaf jalqaba haadhaaf abbaan kee yoo du'aa si godhanii ganamaan si eebbisanii si gaggeessanidha yoo ati qulqulluu taate jireenya qulqulluu akkana argatta dirqama heerumtee dubartiin takka dalaguu hin qabdu miknaatum jaarsa ishee jiraachisu qabdi jaarsa leenca qabdi kamana barumsaanii kaffala kamanaani kaffala waan ishee barbaadu ni godha waan isheen feetu guutus ishii ni godha yoo barbaachisaa ta'e jaarsi keessaniifan hima lubbuu sumayyaa laadhu ettaniini lubbuu nama naalaatuu danda'u kana furadhaa jechuudha kanaaf isiniif hin dhaga'u anis isiniin dhaga'u egaa rabbiiti haadhaaf abbaa kiyyan qaba egaa haadhaaf abbaa kiyyaati abbaa manaa kiyyan qaba isinii galee
ergasanii saban qaba, islaaman qaba, gosan qaba, biyyan qaba, gandan qaba. Wanti ani addunyaa kanarraa natti hir'atte takkaayyuu hin jiruun tiyanaaf guutuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Isin yoo na hamataa ooltanillee ilaalaanan nan baradha, nin galaa, nan rafaa, boqonnaan goradha. Isinii galee akka dhaamsatitti moo akka waliigalaatitti wanni isin dhaamu yoo jiraate obboleeyyan kiyya hiriyaa shamarraa likkiitti goradha. Anaan amma fakkeenna akka hiriyaatitti islaamummaa dhumarratti wal jabeessinaa. walitti dhiyaana laakiin ana jireenya kiyya keessatti warroon hiriyaa sumayyaa jiran wallahi jireenya kee piraayiveetiin beekani waa'ee jireenya kiyya takkittiin ishee akka miidiyaa kanarratti haasa'uuf maqaa balleessuuf deemtu takkittiin ishee waa'ee kiyyas waa'ee abbaa manaa kiyyaas hin beekan abadan hin beeksisinaa illee la'innahu kan ijaan argitu kanattu ni inaafti manuma keessa jiruttu ni inaafti gaafa akka madaamtitti jiraattu ni inaafti. Jireenya kana keessa si baasuudhaaf silaasheen maal boolla sii qofforti. Kanaaf hiriyaa shamaraa likkiitti goradhaa. Jireenya keessan keessa illee hin seesisina. Isteeppii ishee eeggattee bootaa ishee eeggattee haateettu. Sa'aatii kana keessatti nama ofirraa fagoo ofirraa laalin. Nama sitti dhiyoo ofirraa laali. Isin gaara jala jirtanii ani gaara gubbaan jira. Ani gaara gubbaadhaa gad isinitti hin deebu dandeettii yoo qabaattan gaara jala dhaabbattanii hin lallabinaati ol bahaa koottaa. Harkan isin qaba akka isin ol baataniif jechuudhaan akka keessanii miti. Kanaaf bootaa keessanis beekaa sadarkaa keessanis beekaa. Hanga kana hanga shira yaaddanii gandatti gartanii gandas bakkan buutanii hanga shira yaaddan deema harfii takka baradhaa isatu ajrii isiniif qaba. Deemaa qaraa. Osoo shuruuxa irraa si gaafatanii, osoo suula irraa si gaafatanii, osoo toohiida irraa si gaafatanii tawwaan beekne hanga irraa quraana yoona juuza ammaa keessaa kan hin baane kan akkanaa kana laa kan maqaa namaa ooftu jalqaba irratti baradhu miknaatum amantaan islaamallee wanti isheen itti haajoomtu awwalli ishee al ilmuu barumsadha waan ta'eef jechuudha. Dabalata dammoo jalqaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti yoo quraanni buu iqraa bismi rabbika allazii khalaqa jalqaba suuraa iqraa baradhu kan jedhu bu'e quraanni rabbiidha. Kanaaf wanti isheen itti haajomtu amantaan islaamaa shira namatti yaadu nama hamatu osoo hin taane barumsatti haajomti. Kanaaf ilmootan ta'e fakkeenyaati kaleessa kufurummaa irraa dhufteetiniini osoo abbaa manaa keetiin wal dhabde kufurummaa irratti hin guddistu. Isinii galee yoo har'aati jabduu taate islaamummaa irratti guddista. Kanaaf ilmoo teetiif haadha gaarii ta'uuf jiruu kee of fuulduraa babal'istee bareechuudhaaf jalqaba baradhu barumsatti haajomti amantaan islaamaa malee shira yaaduu nama hamatuu fi jireenya namaatti inaafuuf miti. Ila daawarraa duubatti sumayyaa deebisna yoo jettan ani tarkaanfii lamaa sadiin isin dura deemee jira. Hedduun tarkaanfadhee deemee jira bakka takka hin jiru waan ta'eef kanumaaf jecha ani fi isin bakka tokko hin jiru. Ana dhaqqabuudhaaf maali jalqaba maalitti haajomti akkuma amantaa islaamaa barumsa haajomti barumsa baradhaa nama hamachuu dhiisa. Ani akka keessa isin faana nama hamachuu baachuu hin danda'a. Osoo waan akkasii qabaadhee qaata ganna baastan. Osoo waan badaan irra argitanii osoo akka hiriyaatti iccitii isinitti madhee silaa qaata ganna baastan. Isinii galee ana akkas miti ana hiriyaan kiyyallee abbaa manaa kiyya isinii galee waa hunda kiyyaadha. Kanaafi ani waa'ee isaas hedduun dubbadhu. Miknaatum hanka kanattu iyyuu sukkaari dhibba isin galee jiraatiniini. Kanaaf ufuma keessanii du'aayii goradhaa ofitti deeffadhaa. Gandatti isin deebisinaa isin gandas bakkan buutanii. Durriyyeen gandan qabdu si jammar. Akkasiidha an xumureera namaan hin nyaa'umi isinin jaaladha rabbiif jecha warroon hiriyaa shamaraa qabdan keessattuu of eeggadhaadha isinin jedha. Seena dubbadhu. Kana qawween dhiifamaa Sumayyaa akkasii gootateen akkasitti itti himee isin yoo lama tarkaanfattan anaaf shan tarkaanfadha dinnan dhaqqabdanii eewa. Akkasitti itti himii diinii keetirratti jabaadhuuti duraanuu jabduudha. Jabaadhu warri as jalaa immoo hattu jettu hin gartee itti kennitee hin argitee akkanumaan odeessin. Wallahi harki ati ittiin barreessitee nama hamattu kun subhaanallah. Wallahi boru rabbiin irraa si gaafata. Waan namni hin qabne namaan jettu koomentii barreessitaa mi'ati boru rabbiin akka irraa si gaafatu qophaa'i. Okay? Waanuma
إنّا كسي إن شاء الله نما يسي الربسول لي إنجلشين يراها إنجلشين والإنجلشين ينبيخا نمني أما وابا بريفتو Oromoon تنا إنّا كان في نمني سمية دقمنا جتة برد ديمي ديني برد gaafa diiniin sii gale gabbaatee nama hin arrabsitu. Gaafa diiniin sii gale obboleessa akka keetii hin arrabsitu. Gaafa islaamummaan sii gale gandaan ittiin duultu. Gaafa islaamummaan sii gale gandummaan ajaadhaan beektan islaamummaa keessatti hin jirtu. Kanaafuu yoo sumeyyaan dorgoma jette deem diinii robbii baradhu. Deem akkisiin baratte baradhu. Deem akkisiin guddatte guddadhu. Hin dhaqqabdu. Wallaahi hin dhaqqabdu. Dhugaa sintti himan dhaqqabdan soo. Akkasii ta'ii kaas jala afaan bantu ka ati tiiktookii keessa bultu akkuma isin jette ka miiseenjara keessa bultu ka aliifa odoo hin dhaabbatti moonciifti jedhanii si gaafatanii akkaataa aliifni jirtu hin beektu. Islaamummaan kee maali ati maqaan kiyya islaametta islaamummaa keessa maali ati akkana jedhanii odoo si gaafatanii wallaahi deebisuu hin dandeettu. Ofii afaan bantas jala idmee kee asirra fixxa asirra dulloomta diin rabbii odoon baratiin asirraa galta robbiin waa afurirraa si gaafata gaafa duute. Gaafa guyyaa qiyamaallee waa afur osoo sin gaafatiin achiin tarkaanfattu. Takka deebisuu hin dandeettu. Rabbiin biratti dhiisi nama biratti akka deebisuu hin dandeettu. Nama arrabsuuf immoo tokkoffaan. Hamilee namaa gaccabsuuf tokkoffaa. Isin biratti silaayyuu namni tokko yoo mul'ate yoo guddatee mul'ate ispeeshaalii yoo diiniidhaan mul'ate gad deebisuuf yaaltan. No, never. Don't do like that, Sumayya. Ati isaan gasi deebisuuf yaalan ati achi ol tahi mul'adhu nama addunyaa kana barsiisu rabbi si haa taasisuun siin jedha. Ka akka isii hundi haysaniyyuu seenaanis rahaanis hundi haysanuu jawaadha. Hiriyaa gantuu, hiriyaa kijibduu, hiriyaa akkasii sanirraa fagaadha. Icciiti keessan hiriyaattiin himatina. Hiriyaan gantuudha. Ispeeshaalii hiriyaan shamaraa badduudha. Wallahi badduudha. Dhugaa isiniin jedha. So, icciitii kee dhoyfadhu, diinii kee jabaadhu, amantii kee tirre jabaadhu, siin jedha Sumayyaa ammas jabaadhu jabduu teenna jabaadhu siin jedha. Ayyee taate inshallah jabaadha. Siifuu arsii galfadhaan bahufanii nagaatti naa tura. Sumee lubbuun deemini qoye. Waa hin Salaamu galaa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haajaa qabataniifan bu'atan lubbuu akkami nagiya? Akkam jirta lubbu? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baga jiraatte wallahi ammallee caalii jiraadhu rabbi umrii isaa dheeressu. Ati sareedhaaf gad deebitee sareen aduttu leenci duwwatti deebi'ee laalu waan taateef sareen akkanumatti wacci miidiyaarraayi. Hawaayee fiituun beenyee gad deebi'ee waa'ee namaa haasaa. Kanaaf bootaan kanneen jabaadhu. Jabduu teenya duraanuu jabduudhaati. If duubatti hin deebiini. Abbaan fedhe waan fedhe jaa olallee waan takka saraan hir'isu silaa arrabni waan fedhe yoo jaanillee ifumaaf itti gaafatamanii jabaadhuun siin jaa. Ayyee taate nagaatti naa tura ayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warra jalee haatanii immoo hattuu jettan. Ifiifuu hattuudha warra waa hatee biyyaa bee hundi keessan. Hundi keessa warra waa hatee biyyaa bee lukkuu hattanii re'ee hattanii harree hattanii biyyaa baatan jechuudha. Ilaala waan tokko isin hima warroonni asirra deemtanii hattuu jedhaartan kuni jecha hattuu kana jedhu yoo hin beektan kadeessa tokkummaanii akkana jedha barreessaa jennaaniin koppii godhatanii achi jala. Dhuguma isinitti hima isinii galee inni biraa immoo gariin namaa immoo hinaaffaadhaa fi hin deemna. Namni taayimii hin qabu yeroo guruppii qindeessee ka'eeti. Namanti dulchisiisuuf badii ga'usan isinii galee. Sumayyaa ammas taanaaniin mootii durbaati. Wallahi deeggartoonni Sumayyaa Siifuu galti lubbuu siifuu galti siifuu na jala jirti. mee siifuu gashiin annaa jechuun birrii lamaa fi saantiima 20 tana dhiisaati. Sumayyaa baay'izawwee birriin 200 birriin 200 birriin 20 jechuun Sumayyaa birrii meeqa beektanii? Barreessi. Birrii lamaa fi galteetti ko. dolchee lama saantiima 20 jechuudha. Yookaan isinii galu ta'e. Garuu kanaan caalaa dhugaa isinii ba'e maali haafeetaniif isin garuu shirri xaxxanii isiniin tasaakkamu
maaliif jaalamuun guutuu karoora baasaa turtan. Karoora keessan dammoo isin jalaa fashalaa'e wanti isin gootanii dandeessan hin jirtanii hin danda'amtu mucatti nyaatamtu miti maal gootan. Hai. Kasi haasaa minti banadha warra sir. Maal jetta farii? Ruuzu. Urji. Dubbanne ummanni hin dhaga'u maal godha opporashinii godha itti naqama. Ummanni opporashinii barbaachiseera mana yaalaa deemuu qaban. Hattuu namaan jarree isin jalaa hatan moo hoolaa isin jalaa hatan. Waan hatan kana wallaalee bu'aa. Hoola moo ree wanti isin jalaa hatan jiru kun. Takka baradha namni tokko osoo ilaa kan gibbii seenee nama jalaa waa fuudhe kana nama walumaa wal ta'anii ka'aniiti nama kenname tokko hattuun jedhamu faaraa ullaa. Ana nageessaa bakka hannaa hataanume. Bakka hannaa ana geessaa mucayyoo miskiina bilaashatti na rabsinaati. Waanuma isin fafoo jirtuu fi bare waanuma biraatii miti. Hinaaftuu sanii yaa rabbii. Afaan ittiin haaftee barkennaan sirriitti ittiin haaftee afaan irraa mul'atti beekaa. Adii marraa mul'ata. Rakkoo isin himuu ani jaran. Sumayyaa ammaa giseesiin dhaltee mana dhagahi seenaa. Rakkoo kennaa isin hin beekta ana qofa beeki. Yeroo isin deettee bulii 40tti mana hojii deemtu gargaaruu qabdi. Waan qabdurra. Mucayyoon dhugaa qabdi. Akkamitti deettuun bulii 40tti mana hojii deemti osoo Sumayyaan jirtu. Sumayyaa abbaa manaati moo Sumayyaa uummateera? Hiriyaa kaawwama gargaaruu qabdi akkasiin bakka saniin kaane. Qubata kanatti baatti mucayyoo miskiintitti hirkifattee. Amma jechuudha nuti lamman jaraaf iyyuu dubbataa hin jirru yoo akka Oromummaa iyyuu hin gargaarra nuti mucittee jechuudha. Haqqii qabdi isheenis birriin ishii miizaan ishii jalaa gubatee badeera. Sinjammari ani ofii kiyyaa faruu asirra dhagaye waa'ee mucayyoo amboosan dubbadhaan jiru. Waa'ee intala kennaa sani gubadhe intala fuula cilfaasan. Maal abbaasii kataatu arrabsiti gadi baatee. Suni dhugaa qabdi anillee mucattii jalaa badeetti hin dubbanne bar kennaaf kan gabbaateetiin Sumayyaa arrabsitu maqaa heetusan naasifne ani mucattii naa gargaaramtu hin gargaara hundi kennaa. Mucayyoonis miidhamtee nama haqiin jechuun nama haadha hin qabne wallahi nuyyuu ni gargaara. Yaa akkasi dubbadhaa akka dhugaati dhugaa mucayyooni Sumayyaa illee fudhanne mucayyoon jidduu birrii ofii dhabdeetti. Erga hin qabneeti nuyyuu hin gargaara. Homaa miti Sumayyaan Tasfaayis nu obboleettii tunis nu obboleettiidha. Garuu kennaanii jidduu kana dhaabbattee akka kennaa kanatti naasofne bira. An Sumayyaa Tasfaayee hiriyaa seenaa. Sumayyaa wanta akkanaatti himataatti Sumayyaa amboo Sumayyaa Tasfaayee akkana jedhaasti ati maal jettamee dubbii kana jettee natti hin himneessu fakkeenya akka fakkeenyaatti illee uummattii tana yooma guruppii illee uumneeti yooma gimmaashallee taate yookaan fallee akka hiriyummaa hiriyaa jechuun akkasii jechuudha. Maaliif miidiyaa gubbaa baateeti nama abbaa akkan kuni hinaafama dura qabaatanii Sumayyaan Tasfaayee birrii kana nyaatteeti miti. Sumayyaan Tasfaayee osoo sumuunii irra jiraateeti nama ciisee buluu miti. Maaliif natti beeka waan ta'eef qaamaan beeka waan ta'eef isa hiriyummaa wanna ammoo hiriyaa sooshaal miidiyaa karaa foddaati ammoo hiriyayyuu hin jedhamu. Maaliif osoo adda isii hiriyaa taateeti dabarsitee uummata kana hunda jecha hin taane hin jettu. Jecha jireenya Sumayyaa keessa seenteeti waa kana hin haasoftu. Isinii galee isin durbaa miti waan akkana ma haasoftu. Tama ofiitiif fu'u dubbii isillee akka itti badde beektani qanii miidiyaa irratti baatee bultiin naa hin taane itti sanbadde. Ustaazanii faana jala jiran akka ustaazanna jala jiran. Akkamitti waan akkana haasan? Akkamitti? Hei. Kan hin dhuyne kan hin rafne kan dubartiin taane ta'uu sii galee akkasitti gara islaamummaa jaalattee laphee keeti. Maashaallah. Tole ayyee harka kee tokkicha ol qabi inshaallah. Tole na jalaa jetta tole. Ashayee. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu
أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أني رقام بها أني رقم بها ربي تكو ملك أنا كان جبر منجرو ربي تكم عليك أنا كان جبر من محمديس قربتش إساتي في جبريت إساتي في إرقما إسا إرجم عيسى تو إسا تاو إسا لبك يان دقومسي لبيك يان لغومسي عربك يان عربك يان دبت دنجرا دبادين جرا عيسى يوكين يسوس كريستوس عيسى يوكين يسوس كريستوس ربي اسمتي ربي اسمتي إلما ربي اسمتي المربي اسمتي إلما مريم ilma Maariyaam قربتش ربي في gabricha rabbii fi إرقما ربي ergamaa rabbii تنسب إسرائيل دوواف kan saba Ibraahim duwwaaf إسرائيل دوواف kan saba Israa'el duwwaaf إرقم توسا ergame ta'uusaa برادة baradhee لبك يان دقومسي laphee kiyyaan dhugoomsee عربك يان دبت دنجرا arraba kiyyaan dubbadheen jira. الله أكبر أنقر ميمي ما شاء الله برا رجعت اللقون سنديب دو أستاذ عيسى جتشو سنديب دو عند خيسة قدتني لا إله وهم أنت كافان رمون دي بجايبة ربي سيلا في سنديب اصلا ارجع في جمره وقوف Moggaasigaa. ما شاء الله إسلام خيسة قدت إسلام فكات دران جولة ما أينو زمان نجار أما قرتين هم تلقومسا سبحان الله ثم كان لله ورد رواتي ما شاء الله ميمي بقرب إسلام ما سيكني إيسوسي سنجنة بيخي إيسوس كريستوسي ستما من إيسوس ما جنة تيمان إرجما ربي توكيشا أبراهامي سرجما ربي توكيشا محمدي سرجما ربي توكيشا كانوا مجتشو ربي توكوف مسكمو كان دلني كان نياني كان نمن فنفني ولقال لي تدبرو ران دلني واقيون دلتو نما دلتا أتيس غافي رمتي نما دلتا مالي سارين دلتو سارين لين نمان دلتو gartee saruma dhalti jechuudha. Bakka Islaamummaa rabbi si fide alhamdulillah galanni rabbii haa ta'u obboleessi keetis atis jabaattanii warra barattu rabbi si haa taasisu inshaallahu ta'ala Islaamummaa rabbi tokkichaaf ajajamuu fadha rabbii raawwachuu kanuma Muhammadin waaqeessitu Muhammad ergama Yesuusin waaqeessinu Yesuus Kiristoos ergama rabbi ergate yoo Yesuus Kiristoos gartee abbaa malee dhalatan kan jiru taate Aadam haadhaa fi abbaan qabu yaa mimmi teenya Aadam haadhaa fi abbaan qabu akkasuma haati mana isaa gartee hawaa yookaan heewaan gartee kan jaanis Aadam irraa argamte hin qabdu haadhaa fi abbaan qabdu namni haadhaa fi abbaa malee dhalateef waaqa hin ta'u walii gallee subhaanallah kanaaf rabbiin tokkicha hin dhalatu hin nyaatu hin beela'u hin garafamu hin tumamu poolisaan mootummaanis hin tumamu walii gallee rabbiin gartee inni hin jiraachisa ni nyaachisa ni obaasa gartee ak anaafeetiin nyaata malee mimmi waaqni nyaatu rabbiin hin nyaatu gaafa nyaate ofii qurxummii nyaata foon nu uumee yoo nu yoraa nyaate garaagarummaan isaa maal inni nu nyaatatti haajama jechuu waaqni hin rafu walii gallee anaafeetii yeroo dadhabne gartee hirriba itti gallakkisa walii gallee hirriba rabbiin nu uume uumama akkasirratti rabbiin nu uume gartee walii gallee kanaaf alhamdulillah jabaadhu gartee hawaasa muslimaa hedduu keessa jirta tan barattu madarasaa barattee islaamummaa barattee gartee galgala kana waasii hima nama hedduu maybe sidee nama hedduutu gartee harka siidhaawa nama hedduutu akkana siin jaa maaliif jennaan si arrabsan amma ati duraanuu islaama turtee kiristaanaa miti kallattii adda addaatiin maybe maatiin tee faamiliin teenteetis si deeggarti yeroo garii sin deeggartu waliigallee kanaaf amantiin gartee tan abbaati jechuudha haadhaa fi abbaan ta'e qabrii si wajjin dhayitu nama takkaa gartee haadhaa fi abbaa ilma waliin awwaalan argitee beektu yoo bakka takkaa waliin du'an malee hin awwaalamu namni gartee yoo namni wal jaalatees jaalalleen lama wal jaalatees amaarri maal jaa fiqiris ka maqaabirii jeebar gaafaati duute qabrii si wajjin dhaquu jechuu walii gallaa miti kanaaf jabeeffadhu rabbii tokkichaa malee kallacha kee addatee tana rabbii tokko malee lafan kaayin Yesuus Kiristoos rabbii kadhata ifiifu walii gallee
jabaadhu islaamummaa baradhu teerrabsa dhiira barbaade dhuftee siin jaan dhiirti kiristaana keessaas ortodoksii keessaas guutu birri barbaada jaan maali obboleessa keetiin si fidee bar fadha keetiin dhufte namni si dirqee qawwee si qabee mukaan si garafee poolisa sitti ergee hin jirtu kun walii galee amantiin dirqamaan hin jirtu jabaadhu baradhu rabbiin tokko nama hin ta'u lama hin ta'u sadi hin ta'u inni tokko muummeen ministeeraa biyya takka bulchu lamaa miti jaalmarroo fi abiyyiin biyya takka bulchuu hin danda'an muummeen ministeeraa tokko waaqni rabbiin biyya lafaa addunyaa kanaatis tokko lama ta'uu hin danda'u osoo rabbiin mimmi kan lama ta'u taate tokko mimmi tana gartee dubartiin godhaa jaa tokko dhiiraan godhaa jaa gaafa haadhaaf abbaan kee gartee walitti dhufan mee maal taatee argamtaati maal taatee argamta jidduudha yoo tokko lakkii dhiira taati tokko dubartiin godhaa jee tokko diimtuun godha tokko gurraattiin godha tokko dheeraan godha tokko gabaabduun godha jee akkami maal taatee argamti mimmiin maal taati mee hin jiru kun aqliin namaatu hin fudhattu walii galee saniif rabbi si alaafisu jabaadhu viidiyoo kee cufadhu inshaallah si barsiifna inshaallah obboleessa keetti irraa bilbila fuune garee ijoolleen garee islaamumaa dhufte keessa baratta dabalaa galatoomi rabbi si haa dabalu maqaan keetuu dabalaadha obboleessa koo maatii tentee hunda rabbi si haa dabalu jajjabaadha ustaaza dubbadha abdii tatawwal saadam dubbadha biliyoon Sagaleen kun jiru Abu Muaz. ni jira ustaada Magaalaa kam keessa jiranii jechuu jira. diree dhawaa jiraniin se'a Dabalaa dirree dhawaa jirtaa? Gaafadhaati mee bakka jar isaan jiranii warri magaalaa saniidha ajabeessaniin ijoollee kana ajabeessanii. waan ni fakkii waan ni godha eenyu doktoramtiitti godha ayyee Ayyee ajabeessaniin ajabeessanii akkasii akala toomanii atilleen dabalaa ulfaadhu kabajamii. Mimmi atilleen inshaallah baboodaan Maryam siin jenna. Maryam siin jenna inshaallah. maariyaam ati arrara jalqabdee yoo dhageesse sagalee ustaada maqaa kamii maariyaam Mimminillee oma rakkisu dabalaa keenya mimminillee oma takka hin ta'u inuma nuu taasunis abshira. Ayyee akkasii dabalaa yoo dhaga'u jiraatte galatoomi ulfaadhu rabbiin gassi haa dhaabu sillee akkasuma lobboleetti keellee gad haa dhaabu jabaadhaa waa baradhaa. Amiin. Jabaadhaati waa baradhaa rabbiin isin gad haa dhaabuuti sirriitti baradhaa isinin jechuu barbaada. Magaalaa kam kee Maqaa naamoo gaasii itti bar. maqaa Maryam jennee ni jirra hin dhageenye moo? Dabalaa dhageesse? Sagalee kooti moo yaa jamaa? Sagalee kooti moo hin dubbattanii bara sirra jirtan? Okay. Ustaasa wal karaarran bu'ee booddeen dhufa wanta na hafe booddeen dhufees hin Ayyee rakkoon qabu tole. Yoo dhaga'u jiraatte akkasitti hubadhu dabalaa galatoomi marki. Maryam jenneetiin jirra wamaan ta'uti magaalaatti jirtutti ijoolleedhaaf himte inshaallah yoo rabbi jedhee hin qarqaara wannaani jajjabeessaniini barumsa barsiisuu homaa kanneenitti rabbi isaanii haa laaffisu. Tan biraa ammoo eenyu kana maqaan isaa nama seensisaa mee jamaa na didduu jiranatti fakkaata. Hayyee tole asumaanuu waan isin himuu barbaadu osoo wannan jedhin dura warroota as jirtaniif jechuu kooti. Nuti Nabi Muhammadin isa du'ee du'aa ka'e dhiifteetiin isa Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam isa du'ee achitti hafee waaqessitaa gara isaadhaa deemtaa jedhanii ijoolleen kiristaanaa yeroo hedduu jecha kana fayyadamanii. Nuti Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam du'uu isaanii ni beeknaa takkaa Nabi Muhammadin waaqessine hin beeknu. Nuti Nabi Muhammadin miti kan waaqessinu. Nabi Muhammad nama Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala isan duune isan dhalle isan dhalanne Rabbiin keenya isan mugne isan dadhabneedha malee Nabi Muhammadin miti alayhi salatu wassalam.
Kanaafuu akkasitti hubadhaa isinin jechuu barbaadeeti. Akkasitti hubadhaa isinin jechuu barbaadeeti. Rabbiin keenya nyaatu nugu, Rabbiin keenya hin dadhabu mugu, Rabbiin keenya hin rafu. Akkas akkaataa nuti itti amannu akka kana sirriitti hubadhaa jechuun barbaadeeti tuni tanaa jechuudha. Tabiraa ammoo ijoolleen gaafii qabnettee ol seentee turte gariin isaaniidha. Takka lama ol seensisaa takka. Har'a guyyaa Faasikaati isaa ijoo. Kiyyuu jirtaa kiyyuu koo? Kiyyuu jirtaa? Kiyyuu? Hin jirtu na fakkaata. Tayyee bachuu dubbadhu ayyee. Guyyaa Faasikaa jechuun guyyaa Yesuus du'ee du'aa ka'e jedhaniitiin guyyaa du'aa Yesuus jedhaniitiin wanna jechuu jedhanatti fakkaata. Ani isa kana irratti na dhibee jira kunoo anaaf gaafiidha akkamitti. Hafaranjii baatee dabaree bara hafaranjii baatee kute. Hafaranjii kuteetiin jira amma ka Itoophiyaadha ammoo har'a jedhani har'a moo kaleessisa jidduu kana. Yesuus maaliif ajjiisa seetii miti ayyee. Yesuusiif jiisas garaagarummaa qaban jechuutu rakkoodha qaataan isaa. Kan hin jedhe bakka kanatti waaqni akkamitti du'ee kana mee akkamitti waaqni akkamitti du'ee kana gaafadhame akkamitti waaqni hin tumamee reebamee duratti viidiyoo wayii argeen ajaa'ibsiisaa ture. Nuuf jecha gooftaan jedhan gooftaan nuuf jecha nyaata dhabee guyyaa sa'aatii 18 jedhan. Amma bakka kanatti wanni gaafii natti ta'ee akkamitti waaqni kun akkamitti gidirfamee kan jedhu akkamitti namni isa rakkisuu danda'e kan jedhu mataa kiyya keessa na dhufee jira. Gaafiidha. Akkana jechuun ayyaana isin jala balleessuudhaaf miti ayyaana ayyaaneffadhaa. Laakiin jiddumannaa deebistanii fi mataa keenya keessa na zoorsise isinii galte. Sababni isaadha akkamitti waaqa jechaa osoo namallee jechaa osoo ta'eeti wamaallee miti. Laakiin waaqa jechaa akkamitti waaqni irreebamee hin garafamee akkamitti jedhama. Macaafa keessatti waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Macaafni ifa galcheetumaan waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifaa homti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Homti nu isa arguu hin danda'u isa argees hin beeku jedha. Waaqayyo hin du'u jedhee dubbata macaafni. Bakka takka lamaa miti. Waaqayyo hin du'u jedhee kan dubbatu. Quraana keessatti illee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا هندوني إذا جرات هندوني الرت الكدو جرات. أكمل واقني كندو أجتني أمنتني سني. واقع جتا أكمل دو أجتنيني. أكمل جتني كان جلو غافل أنا. بس وجرت أيو جرات تدبر مني. إجول دبر داود أسيرتن. Bachuu jirta bachuu ta'ee jirtu tana mataa qabattee jirtu. Ayyaana waa nyaachuu dhiiftee. Warri Ortodoksiidhaa soomellee geessina fakkaata. Soomanii geessanii faxalanii ji'a lama sooman nu wajjin jalqabanii nu boodaan ji'a tokkoon xumuranii. Garuu beenteen soomiin xumurtee amma foon ammoo jiguma nyaatani. Akkana. Magarsaa jirta dubbadhume. Benden hunda isaa ofirraa kuffiste, salaata ofirraa kuffiste, sagadan qabdu, sooman qabdu. Amma kuno Faasikaa Ortodoksiin ji'a lama soomteetiin ji'a lama afaan qabattee ji'a lama guutuu osoo aanan hin dhugin osoo foon hin nyaatin turaniitiin amma sa'aatii kana waa nyaatanii. Benden ammoo nyaachaa turte ji'a lamaan kana guutuu guyyaa tokkicha hin soomne. Amma ammoo foon guyyaa Faasikaadhaa jedhanii foon gittim godhanii nyaatan amma wajjumaan. Abboo ajaa'iba. Ayyee jirta magarsaa? Jira galata gooftaa. Foon foonii fayyada. Foon nyaachuuf amantaa maaltu waliin gahire? Lekki ani waan inni ajaa'ibsiise taabii dadhabbii Ortodoksiitii fi bashannana keessan gara inni ajaa'ibsiise amantii tokko qabaata. Waa'ee amantaa malee waa'ee foonii maaltu wal bukkee fide? Kana amansiistu nama amantaa nama ittiin bu'iin amantaa keetti amansiisu. Yoo amantaa bu'anii waan foonii haasa'u jira si'ati maal amantaadha moo foon? Eenyutu amantaadha isin jedhe foon?
jechuun Ortodoksiin amantaa yoo fi xiqqaate ji'a lama soomanii nyaachuu wama jiru nutuu ji'a tokko maal soomneetiin maalirra ibsanii fatarre. isaan mee maalirraa akka sooman mee isaan wanti ati beektu jira? Wallahi isaan waan fakkeenyaaf foon faa, dhadhaa faa, aanan faa waan loonii wal qabatu kanneen irra soomanii garuu kaawwan inuma nyaatanii isaan illee firaafiree inuma nyaatanii. Jechuun akkan duuneef maal godharree maal ji'a lama guutuu afaan qabadhaa soomaa jettaan mooti. Ajjeesuu barbaadana fakkaata. Laa kun ammoo wanta firaafiree fi kanneen kana fakkaatan kun foon biyya lafaati yookiin ammoo foon burturto'ee baduudhaaf kan fayyadu malee kun ammoo waa'ee amantaa nutti fakkaatan ta'uu garuu akka Biyya yaada ajjeesuu kootitti. barbaadana fakkaata. Ji'a lamaa guutuu waan tokko sun nyaatiin sooma jechuun barbaadana fakkaata. Iyyee haa ta'u. Amma gaaffii duraa kan duraa sannaa deebismee takka hundattu. Maal jedhamee gaafiin kan ka'e? Akkamitti guyyaan kun guyyaa Yesuus fannifame jettaniitiin guyyaa Faasikaadhaa kana ayyaana Faasikaadhaatti Yesuus Kiristoos qabamee ergasanii ammoo jechuun macaafni illee wal dhabaa garuu ayyaana Faasikaa boodamoo dura kan jedhu sun haasawaa jira. Garuu ayyaana Faasikaa kana waa'ee qabamee Yesuus Kiristoos rarraafamuu isaatii wajjin yookaan fannifamuu isaa wajjin wal qabata. Akkamitti waaqni waaqa jettaniin silaa akkamitti waaqaan isin fannifamee du'ee hin ajjeefamee du'ee du'aa ka'e akkamitti jettanii akkamitti du'e jettan waaqa keessanii isin kanuma gaafiin kun. Kun gaafii bareedaadha. Amma waaqayyoon gargaareen si deebisuu yaala. Kuni akkuma jalqaba beekamu waan ni ardiif samiidhaa uume jedha. Isarratti ardiif samii uume erga achi ka'e booda waaqni nama uume. Uumama hunduma keessaayyuu nama immoo adda godhee yookiin ammoo fakkaattii isaatiin waaqni uume. Waaqni nama kan uumeef ammootu wanta jalqaba nama dura uumame kana hundumaa waaqni akka namni hoogganuudhaaf kan uume. Nama uume ammoo waaqni iddoo yookiin qulqullittii jeennata keessa kaa'e. Yeroo jalqaba waaqni nama uumu nama ammoo namni dafqee yookiin ammootu hojjate yookiin ammoo dafqee hin jiraatu ture iddoo qulqullittii keessan keenya barree Eden keessa kaa'e. Eden jechuun asii kun naannoo Iiraanii, Paakistaan, Afgaanistaan naannoo kana naannoo Waaqayyoo Addaamiin keessa kaa'e kama caafaatti malee iddoo qulqullittii keessa keenya jalqabuma kaa'e. Lafumarra kaa'e. Eden gannati iddoo qulqullittii jedha kama. Eden qulqullittii yookiin jeennata keessa. Iddoo qulqullittii akkamitti taatisa? Lafarra bineensuu keessa jira. Booftinuu keessa jira. Akkamitti wanni hundi keessa jira jedhame? Walumaa gala bakkuma ta'e yoo haa ta'u walumaa galatti uumee jedha ajaja itti kenne waanni nama erga uumee ajaja itti kenne ajaja sana immoo namni erga balleesse booda hariiroon kaleessa namni fi waanni qabu addaan hin cite. Ergasii booda immoo hariiroon namaa fi waaqa adda hin cite ergasii ammoo akkasitti yeroo adda cite bakka kanatti ibsaan akka naa ibsaa deemtu hariiroon cite hogguu jettu hariiroo akkamii qaban duraan? Hariiroon jechuun kaleessa namni ajaja erga cabse namni tokko immoo akkuma biyya lafaatittu ajaja tokko erga qabde murtiitu itti kennamaa mitiire? Hariiroo kaminni hariiroon jiru duraanillee waaqni waaqaati namni namaati rabbiitu nama horata. Hariiroon akkamitti addaan cite akkaataa hariiroo ittiin addaan cite sanaaf ibsime. Walumaa gala namni sababa namni cubbuu yookiin namni jalqaba uumame Addaamiif Heewwan cubbuu hojjetan yookiin ammoo ajaja rabbii didaniif isaan waaqaan walitti bu'an ammoo waan isaanitti aare. Waaqni duraayyuu beeka akka Adam nyaatu duraayyuu beeka maaliif waaqayyo waaqni maaf aalama? Nama moo ati waaqa akkam goote isaa waaqni hin gaabbu jedha waan hojjetetti. Saamu'eel tokkoffaa irra jira. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 22:29 Waaqayyo akka namaa miti jedha. Inni hin gaabbu, hin yaaddahu, hin seenahu. Wanni isa gaabbisiisu illee hin jiru jedha. Duruma waa hunda beekee uuma rabbi. Akkamitti rabbiin haara akkamitti maal uumee ka'ee akkuma namaa gootee barati. Lakkin indeen namni waan inni ajaja rabbii daangaa rabbii tuqeemi waan namni waan rabbii hin tuqin hin hojjetin jedhe hojjetee argame namni inni uume kun. Yoo argame hoo maal waaqni maal faarare maal rabbiin maaliif jallinifne jedhare mee fakkeenya tokko si ibsu ati ilma qabdaa? Ilma qabdaa? Anaaf maa wal fakkeessa waaqayyo akka namaa miti jedhama caafni. Akka namaa miti jedhama maaliif anaa wal fakkeessita ani nama?
akkasii galuufi obboleessu akkasii galuufi. Akka naa galuuf namaa waliin fakkeessinati. Namaa waliin fakkeessin waaqa